Caala hangaafaan garaa haadhatiyyaa keessa jiru san warri dachiirraa kun naffa fokkotaa waan akkas naf fokkotu takka harkee hin beeku. Haa yaaboo ati inumaatu ka ajaa'ibaati ka osoo garaa haadhateetii keessa jirtuu warra dachiirraa agarte. Hayi caalaa ati hin agarree kiyyaa galgala galgala namatti ol seenu gurraacha mataa malaaxaa tokko sanuu wanti san tuffii inni nama tuffatu hoggaa bahuu deemu hancufa aakii furdoo tana namarratti tufee ba'a. Muummee ati silaa muummicha ministeera Itoophiyaa si godhanii biyya tanaaf maal hojjetta? An silaa muummicha ministeera biyya tanaa na godhanii biyya karaa hin qabne hunda karaa itti baaseetiin ispaaltii godhee. Habiibii intala ollaa keenyaa sana ni beeytaami jaarsi isii yeroo hunda ganama ganama ka'ee nyaata godhaafi atis gitee takka takkallee taatu nuuf godhi haa. Bar inni nyaata halkan halkanii san sirritti godhuun beeku saniifi. Safare mee waa si gaafadhu? Waan feete na gaafadhu. Yeroo ammaa waan akkaan qaalii ta argachuun nama jabaattu naaf himime. Yeroo ammaa gaa wanni harkachuu nama jabaattu jaartii qajeeltuudha.